Ashama akkam jirtu hordoftoota Abduu Gaa'id barnoota ajaa'ibaa akkasii qabadhee dhufeen jira. Gaaffii irra caalaa keessanii kan ta'e waan lama isinii qabadhee dhufe akkaataa Facebook irraa paaswordii itti jijjiiran akkasuma Facebook keenya paaswordii isaa yoo daganne haala kamiin irraa jijjiirra ka jedhu yookaan immoo forget password goona ka jedhu waliin ilaalla. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe, like, share gochuun na waliin turaa isiniin jechaa egaa daqiiqaa xiqqoo keessatti Facebook irra seenuudhaan sarara sadan kana tuqannee gara settingii deemuudhaan kan waliin ilaallu ta'a. Sarara sadan erga tuqannee booda yeroo maraa gara settingii Facebook adeemuuf mallattoo settingii xiqqoo tokko as gubbaarratti arganna. Erga sarara sadan tuqannee kaanee jechuudha. Mallattoo settingii gubbaarra jirtu kana tuqachuudhaan gara settingii deemuudhaan paaswordii jijjiiru yookaan immoo paaswordii dagannes deebifachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu mallattoo settingii gubbaa sana tuquudhaan salphaatti gara settingii adeemna. Gara settingii erga deemnee kaanee sanduuqa kana keessa jira wanni nuti barbaannu waan ta'eef yookaan sanduuqa kana keessa tuqanna bakka kana keessa jechuudha. Yookaan immoo see more in account center ka jedhu biluudhaan barreeffamee jala sanarratti arganna. Kanaafuu see more in account center ka jedhu irra tuqachuun gara fuula ittaanu darbina haala kanaan nu baasa. As jala kan nuti argannu account center jala password and security ka jedhu asitti arganna. Password and security ka jedhu kanarra tuqachuun gara fuula ittaanu deemna jechuudha. Password and security kana keessa waan baay'ee jira tartiibaan isiniif dalaga. Password and security tuqannee yeroo deemnu haala kanaan nu baasa. Jalqaba irratti kan nuti argannu change password yookaan immoo passwordii kee jijjiirradhu ka jedhu arginaa jechuudha. Kanaafuu change passwordii kanarra tuqachuun fuula ittaanutti dabarfanna. Yoo Facebook fi Instagram walitti hidhanii qabaattan filannoo lammanuu isiniif fida. Facebook immoo Instagram isiniin jira. Facebook tuqanna nuti. Yoo garuu filannoo Instagram waliin qabsiifne rakkina hin qabu jechuudha. Kanaafuu change password ka jedhu kana jalatti sanduuqa sadii arganna. Sanduuqni sadan kana keessaa inni jalqaba current password dha. Kana jechuun password duraan fayyadamaa turre yoo beekna ta'e itti galchina. Yoo wallaalles isas waliin ilaallaa jechuudha. Passwordin keenya lakkoofsa akkasuma qubee fi mallattoolee akkasii kana itti makaanuun jedha passwordii jabaa ta'uuf. Kanaafuu sanduuqa jalqabaa irratti maal guunna passwordii keenya duraan fayyadamaa turre yoo jijjiiruu barbaanne passwordii duraan fayyadamaa turre itti guunnaa jechuudha. Itti barreessina bakka kanatti. Passwordii duraan fayyadamaa turre jijjiiruudhaa fi kanaafuu ka duraanii san beekuu qabna itti guunnaa jechuudha yoo beekna ta'e. Sanduuqa lammaffaaf sadaffaa irratti garuu new password retype new password waan ta'eef sanduuqa lammaffaaf sadaffaa irratti passwordii haaraa ka isa duraatiin adda ta'e itti guunnaa jechuudha. Kana jechuun passwordii kabiraa bakka wal fakkaataa lachuu irratti passwordii wal fakkaataa itti guunna bakka kana lamman irratti. New passwordii fi retype new password irra deebii haaraa itti galchiidha sanduuqni sadaffaan. Kanaafuu sanduuqa lamman irrattu passwordii wal fakkaataa sanduuqa isa jalqabaa irratti garuu passwordii duraan fayyadamaa turre jechuudha. Bakka 0 kanatti passwordii duraanii bakka raayitii lammanitti passwordii wal fakkaataa haaraa itti guunna. Erga haala kanaan itti guunnee kaane passwordii keenya sirriitti itti katabnee kaane change password ka jedhu tuquudhaan passwordii fayyadamaa turrerraa passwordii haaraatti jijjiirrannaa jechuudha. Change password ka jedhu kana tuyina kallattiidhumaan maal luuftaa passwordii duraaniitti passwordii duraaniirra gara passwordii haaraatti nuuf jijjiiramaa jechuudha. Okay, yoo passwordii jijjiirannee jira, your password is changed jijjiiramee jira. Yoo passwordii san dagannee isa jedhutti yeroo dabarfannu gara lammaffaatti jechuudha. Kanaafuu account sensorii keessa change passwordii umarra seenna tartiibni isaa sanuma Facebook keenya irra tuqanna. Sanaan booda passwordii duraanii hin beeknu waan ta'eef kanaafuu forget your password tuqannaa jechuudha. Forget your password akka tuqnee kaaneen filannoo nuuf fida. Lakkoofsa bilbilaatiin banattanii, emailiin banattanii yoo jiraattan kana keessa akkamitti koodii si ergu abbaa Facebook kanaa ta'uu mirkaneessuuf jechuudha. Kanaafuu WhatsApp irratti si erginu moo emailidhaan si erginu moo SMS yookiin message koodii si erginu nun jedha. Ka SMS filadhe ka lakkoofsa continue tuyna. Continue yeroo tuyne koodii dijitii 6 lakkoofsa bilbilaa keenya irratti nuuf erga. Kanaafuu koodii dijitii 6 lakkoofsa bilbilaa irratti nuuf ergame sana bakka duwwaa kanatti enter the 6 digit code ka jedhu bakka duwwaa kanarra tuquudhaan achi irratti koodii dijitii 6 nuuf ergame irratti galfanna. Naaf ergamee jira 133913 ka jedhu naaf ergamee jira. Kanaafuu 1839 continue tuqa. Continue yeroo tuqanne passwordii haaraa nuun jedha. Enter a new password. Create a new password. Passwordii haaraa create godhadhu yookaan immoo galfadhu nuun jedha. Dagannee dhufne waan ta'eef. Kanaafuu passwordii haaraa bakka duwwaa kana irratti katabannaa jechuudha. Passwordii dheerinni isaa 6 ol ta'e kan qubeef lakkoofsa akkasuma mallattoo wal makaa ta'e erga itti galfannee kaane sanduuqa jala jiru kanatti raayitii godhanna yoo namni biraa akka carraa ta'e nu wajjin fayyadamaa jiraate irraa baasuuf. Sanduuqa sanatti galfachuudhaan next yookiin continue ni fida. San tuquudhaan
paaswordii keenya dagannes haala kanaan forgeetii gochuudhaan deebifannaa jechuudha. Kanaafuu karaa salphaa ta'e forgeet gochuudhaan argachuu dandeenya akkasuma paaswordii keenyas jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu salphaadhumatti paaswordii seekuriitii keessa seentanii paaswordii dagattan akkasuma paaswordii beektanus irraa jijjiirrachuudha. Change paaswordii keessa seentanii haaraa sitti galfachuu akkasuma yoo dagattanis jijjiirrachuu yookaan immoo deebifachuu dandeessu. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.